Ira kana caala miidhamtan akkasii qanii baay'ee harka keessoo barsiise qanii baay'ee. Kan bultanii nagaa keessanii jira jirtu isin jedha. Egaa kaa dhiifamaa isa irraan badee tureeyyuu maaliif haalli immoo haalli nageenyaatis qabatee jechuudha. Namni yoo maatii tokko wajjin immoo hariiroo hin godhanne wanni immoo namatti dhagahamu waan baay'ee jira jechuudha. Kanaafuu maal seetanii ammaa fi anis kun amma gibbii seenee jira jechuudha. Gibbii kana seenee amma gadda nadha jechuudha. Gibbiin cufaara gadda osanii micoonnatti manaa ka'ee to'an illee sammuu wal muufannee waa'ee paaspoortii sana irratti jechuudha. Ani ergasii onoo biyyallee hin jiru gara biraataan jira. Amma reefuun gibbii seenee jechuudha. Kun gibbiin keenyuma ammaa fi hiriyoonni jechuudha. Ammaa kalecha hiriyoota hiriyaa tokko dhufee qeedha na dhabe eecha deemtee qeedha si dhabee haadha manaatii immoo gaafannaan beeku akka dhaqeen agarre naan jettee jedheetii deebisee silkii kiyaan naa dawwale. Rakkoon qabu naani illee gara biraatti deebi'aa jedha afaan deebiinaan dhufan jedheeni. Jennaan immoo micoon na dhukkubattee hin ciifti maal taatee waan illee gaafannaan na dhukkubaa malee homaayii bunni natti himtee hin jiru jennaan. Kan beeku ani illee dhageenya natti hin himne jedheeni. Egaa kaa miidhamni kan dheengaddaa san ta'ennaan shakkii kiyyarraa na ka'e. Maqaataa namni aarii keessa waa'inaa namni kun immoo miidhamillee namni immoo waan godhe tokko immoo booda gaabbii isaanaaf maaliif dhimmi kun dhugumaayyuu kallattiidhaan kanumti ishii raawwiin ishiin silkiin haasoftu sun dhimma sanii kumti dubbii kana qaaxxee hin qaanne ani dheengadda micuun naa dawwalaan bakka dubbii kana addaan baasa isaan ka'ee dhufe. Maariyaam mallee rakkoon qabu ani amma dheengadda illee kam argitanii ishii mormii nutti kaafte mormii akka malee mormte. Achuwaan mormii isaan keessa ishiin akka malee isaanii nan dha'ee amma mee wanni hafe namni kaa miidhamu jira. Mee amma gibbii seenee hin ciiftechaan dhaga'ellee amma urufan jira jechuudha gibbii keessa. Mana seeneen dhuguma dhukkubbiin kun dhugumaan ciifti moo dhugaa malee ciiftii addaanan baasan an gaafadhaa. Maal akka kan jettu waliin ilaallachuudha. Ammaaf ani kaameraa kee jechuudha. Kaameraa koo hin cufu viidiyoo hin cufu jedheetumaan baneetumaan teechifadha dura laalee dhuguma ishiin kan rafaa irrattuu ta'e jedheen teechisee maal taate maaltu dhukkuma akkam taate hin jedhee nan gaafadha. Maal akka ishiin kan jettu maal akka dubbattu kan waliin laallu ta'a. Yookaan akkuma dheengaddaa sanitti haasofti moo yookaan immoo dhimma kana qulqulleeffattee haasofti moo maal kan jettu as nan gaafadhaa. Abbichi naa dawwaleetiiti akkanatti maal jettaa maal godhettaanii haadha manaatii yaa ishii si dawwalee si waan jedhanii akkatti mi'ooteetiin ishii si waamtee mana dhufteeti manatti wal dhabbee jira jedha innatti dawwalee wallaan maallee waan baay'ee afaan jala ol baane jechuudha. Kanaaf ani dhimma kanaan malee namni erga waan itti galfate immoo duubatti hin deemu. Wanti badee haa badu malee kanaaf kan argitanii amma dhaqeen dubbisaa amma hin dubbadhu jedhetu ta'a. Iya. Hah? Iya. Hah? Madu. Hah? Mata. Hah? Mana lagi cina nuga gigi mana sih nuga bala mana kan kakak. Nama kau sih kayak ini loh pada ada lalu ini nama kan tuh biasa nih rim sih ada. Hah? Malu cerita. Mata ada senjip tuan kia bodoh naga fat. Mana? Mana bal bantu mun nagi curi lo.
goote raaffattee moo kana jettaan? Biyyaafee gidduu hamma afaan nagaa walitti hin galuuti afaan nagaa waliin haasofna. Bakka na caqacaquu dhuftee kalee akkasitti naajjeestee wanta amma maaliif dhufte deemii bayi bakka amma booda kottee kee qa'ee kan akkam deemuu barbaada. Qa'ee kan hin gahin deemu akkuma dura jirtu dhaqe. Anuun dubbanne si dubbata. Achii wayii amma hinaaf fadhaattee kaatee dhuftee miti. Anuun dubbanne dheengaddaa kanan asitti dubbadhu lafa jala bobaatee akkana ta'a. Kaayii deem bakka. Bobaatee akka man gocha keetu ta'uun oolu haasaa waan haasoftee akkatti bobaa. Amma xiiqittuu na galchitani bar xiiqittuu na galchitana nama wanta inni irraa deebi'u tokko hin jiru bakka qurxii kee beekii taa'e. Akkasii. Ilaallamee anillee Bakka deemna biraa. namicha dawwalee wajjin haasofne Namicha maal? wajjin haasofne silkii isaatti argadhe dawwale sadee ani ijoollee wayyaa dhufteeti. Hinaaf fadhaaf kaatee dhuftee miti dura deemte miti ijoolleen eessa jirti eessa jiru jettee humnu gaafate. Har'a ishii sitti himattee jennaan sitti himtee jennaan hinaaf asi fidu. Balaa kee kana mee ijoollee gatee deemaara balaa sawaa keeti. Ijoollee jibbeeti miti sawaa keeti. Ciqicciquma kee jibbee tanan. Fudhadhuu deemi ijoollee tokkollee barbaada. Kophaa biyya jiraachuu barbaada. Isin barbaadu waan biraa tan barbaadachaa argattee maarree sidhaa haasaa jirtaa ta'e Amma akkasa. Indaalta ani hin bahu ani qeettan galaa oo barbaadde gadi baatee hojii deemi gabbayeeti daa'ima deeggatiiti bakka amma indaalla hin agartaa ture. Kasanii jireenya kan nama biraa keessa seenii. Maaltu tidaarii ishii fi kan isaa jidduu seentee hamba taphattu maalidha? Hamba taphattu silaa aanaa fi ati. Ishii dhabee siifillee akka dhugoomuun godha. Akkasiiti. Buli suma wajjin buli deemti bakka amma nagee. Narraa bahii kayii bahii. Farraawwitiif taate sawaa tokko malee ba'an jirtu amma argaan jira sawaa tokko malee ba'an jirtu ilaalta mee daa'imnillee mee ijoollee ani tanan dura ishii mee xiqqoo namni hin tasgabbaa obsa godhata torban takka torban lamaaf Ganda cikici namni boqonnaa argatu sira deemeti natti naa seenaa baqa ina kana caala miidhamtan akka siidee qanii baay'ee harka keessoo barsiise qanii baay'ee si namni gabaa dhaabee gabaan irra dhaabee tun deem kamaali kana malee jiru gabaa malee ko sin jedhe erga deemtu maaliif na gaafachuu dhufte maaltu sitti si eegaa kana homtuu nanaan homtuu sin jiru haadha qe'ee haadha qe'ee sitti mee jedhe sitti mee adduu waa'ee affaara kan wanta